Hayyee nageenyi waaqayyo waaqa jiraataa iddoo jirtan gola jirtan isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii dhufne kunoo walitti deddeebineen isiniin jedha har'aa ergan dikkifadhee sirna baasnee ji'a tokko jechuudha. Ji'a tokko booda waan naa dhufe immoo isinitti agarsiisuudhaaf achumaanis nagaa isin gaafadha jedheen dhufe ji'a tokko isiniin jedheera. Gaafa sana maal ture seetanii faasigaan dhufuudha torban qofa tafe yeroo sargiin sun ta'u jechuudha. Sargiin guyyaa gabsanaan jiru namni tokko 4-5 waamamne hin jiru jechuudha. Maaliif ani waamee namni biraas waamee namni biraas akkasuma jechuudha. Nama tokko namni 5 hin waama jedhee nabdadha yeroo sana. Bakka isa wayiiti jechuudha. So namni baay'een hin dhufne ergasii dhufee dhugaa ergaa as gallee jechuudha. Gaafii namaa irratti immoo namoota baay'ee irratti asitti miti kan dikkifame. Ani iddoo kanan jiraadha miti duraan. Garuu kan koo mana siistarii asirraa makiinadhaan daqiiqaa 15 achitti dikkifame. Kan isaa immoo asirraa baajaajiidhaan birrii 10 yookiin daqiiqaa 10 deemu achitti dikkifame. Achuman taa'ee torbee tokko jechuudha. Normaal sargii waan ta'eef millaashii yookiin akkasiin waan dhumee miti waan ta'eef achumatti xumurame torbee tokko achi teenyee sana boodaas dhufne malee jechuudha. Kanaaf namni baay'een gaafsanan dhufne har'a waan ergasiis namni naa fide tokko toon isitti agarsiisni saaqee gidduudhaan kan dhufanii naa fidanii garuu sakaasitti agarsiisuu barbaadeen har'a ji'a sidin jedhee ji'a tokko booda as dhufanii jechuudha. Yeroo gaafa sana kan nama biraa deemanii fagoo deemanii kan nama baay'eetti dhiyoo deemanii jechuudha. So ergasii dhufanii isiniin jedhaa mee wajjisaan ilaalla. Like godhaa viidiyoo koo chaanaala koo guddisaa isiniin jedheera. Ani waan biraa wanti hojjedhu hin jiru chaanaala YouTube'n ala naa guddisaa share like godhaa yaada gaafii qabdan naa barreessan isiniin jedha. Walumaan ilaalla. Banagaraችን ላይ ዝም jedhee biifee hojjechiisuuf akkuma beektan ishiin gabaabduu hin jirti mi'a baay'ee fixu hinni hojjechiisuuf manni isheedhuma kana dhiisuuf akkatti nam'ee jiru miini kana isiniin hin jedhu kan koo duraanitu akkatti nam'ee jiru kana isiniin hin jedhu soo maalan yaadee kanarrattan hojjechiisa yeroo baay'een argitu ana bukkee kan jiru isa sanarratti hojjechiisa jechuudha. Ammaaf gabaabsee yoo dheerate hin ta'u gonkumaa jechuudha. Maaliif hin ta'u guddachuus hin danda'amu garuu amma taateen asirratti amma hojjechiiseen qobaashii qofa jechuudha. Amma tokko miinichi keessa ta'a booda sila ijaarama isiniin jedhe iddoo kanatti yeroo sana immoo isa kana mi'oota jiran waan akkanaa gurguruun hin danda'ama gatii xiqqaatti. Akkanan isiniin jedha ammasitti kanum kana qabatee waggoota baay'ee lakkoofsa malee carraa biraan qabuun isiniin jedha. Maalumaa hoo nan ilaala saaqeetii. Situ saaqeen jedhin ammoo eeyyuudhumaaf isanii ashaganii yeroo dhumaa dhufu. Isa duraa isinitti agarsiiseera. Eeyyuudhuma aphiidhaan ashagamee beekuun san nama dhibu. Glassware kan shaayii ammoo hiika gaagaru fayyesus. Argeen beeku waaqa suuqiin mattuu yeroo baay'ee ani meeshota viidiyoo isiniin godhu malee nan waraaba nan ilaala beektanii yeroo baay'ee gin beeku. Anyway isaan itti ilaallan maal nu gata. Mashallah kan maaliif
Maqaa Yesuusin. Hamma inni gahu. Wayyaa bageetaa sir. እናንተ ቆይ ብርጭቆ ሰካኒ ሲት ፊዳ ዋቅ ኢየሱስ ጎፍተር አናኒ ዱጋማ ከና ስንት ነገር ሲሰኤኒ ኦ ያ ኢየሱስ شوفوا والبوكيت لالا اللي فورمين اف قدر امانه ما كان كن امانه اللي كانوا لمن فيتاچو دهون نجاب الاركا كولالا ግማሽ ሰካ شي كان مو لالا شي كان ترى هو التوكودا شي كان مو باروكو كيستا شي هانا لالا كون درام من جرام فكينيا ني كان فايده ميرو باي كان ايو كما ساني كيكي يدا يبيش تاكو دراما بونا لكات وغايسا فكاتا anyways شوفي من نجو باي غدادا isa kana meeqan akka bitan beektu birrishan tam kun sham tamam amma dhibba ta'uu noolu ani kan hin bite shantamaan isaaba shantama yaani kudha lama birri dhibba jaha baay'ee mirxee tokko foormeeshii minaamu diizaayinii kunis baay'ee diizaayinii mirxeedha ani isaaba shantamaan bite jechuudha dhibba jahaan kudha lama ammam dhufare kun immoo 25 turte naasaan amma shantaman taate shi bargit kun dhibban ta'e yaada amma annen Nescafe annan faana natti fakkaata baay'ee guddaadha kun shaayidhaaf hin akeekamu beekan gammaada akka ta'e kan shaayis waan fakkaatu anyways thank you jedhaani kennaadha waan ta'eef waan ittiin fayyachiisuu danda'amutti fayyadamna baay'ee tokko galatoomii jedhaan abbaa kanaatiin galatoomii gammachuudhaan harki kee siifaa deebi'u jechuun hin jaaladha somaani akkasiin isiniin jedha isin immoo warri ala jirtan isin heerumsiisee isinii bita laani keneen isinii bitu ani isa kana danda'e bitu isa kan isinii bitu namni na waan tasargi aha warra ala jirtan qabadha nawama sargi keessan hankoo bagaaftan maamiti isin koma hankoo bagaaftan warri aftan maamiti warri keessa jirtan jirtu anyways galatoomii jiraan dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa gammaduun baay'ee gaariidha biyya lafaa in darba lama waan targitan tokko illee hin jiru tokko garuu ulaagaa isaa guuttanii yeroo saatii yeroo argattan baay'ee tokko isin gammachiisa yoona bakka nama waan taataniif baduun ooluuf namni biyya lafaa irratti hafu tokko illee hin jiru kanaaf akkasiin isin jedha wanta yaaddan wanta karoorsitan waaqayyoon itti isiniin aaga'u akkasiin karoorsitan otoo hin taane akka inni isinii karoorsetti iddoo isin of keessan otoo hin taane iddoo inni isin kaa'e isiniif haa ta'u eebba koo dhumaati maanu abaartame waan jedhe ani isa kanan jaaladha isa namni karoorserra isa waaqayyo karoorsitu caala waan ta'eef ani isiniin jedhe iddoon isaas haalli isaas teessoon isaas gammachuun isaas wanti hundumtuu sanni karoorsitu caala jechuudha isa abbaan karoorfateera yeroo tokko maaliif ta'uu dideen nani jedhee maaliif hin taane akkasii enne yeroo baay'ee dubbanaan illee keessan jira jechuudha maaliif sat yookiin zimmeedha waaqayyo beektu waansa tokko inni isin karoorsitani isin madaalu isinii gadi ammoo humna keessanii ol iddoo isin madaaluuf keessan ol fuutanii inni garuu kan karoorse qobaasaa waan jiruufi isa amma isa bira isiniin ga'utti zimmi jedha jechuudha maaliif tokko gaarii isatti fakkaate gana ofii gaditti madaaletti waa tokko isatti gaaruma fakkaate garuu waan isa madaalle ofii kaa'e tokko immoo iddoo isan fayyannetti
garuu iddoon sun isaaf hir'ina waan ta'eef iddoo isa madaalle isatti fakkaatetti calaqqise malee iddoo isa madaalle waan ta'eef harkaa dida jechuudha Waaqayyo. Kanaaf iddoo isin jettan otoo hin taane iddoon inni jedhe wanta inni jedhe haa ta'uu kan inni isin jedhe akkasii chaanaala koo warra haaraa taatan seenaatii subscribe godhaa yaada gaafii qabdan komentii jala barreessaa. Share gochuun dagatina video kana share godhaa subscribe godhaa maatii godhaa yeroo video irra laaltan like godhaa yoollee baay'ee laaluu dandeessa walakkaa ilaalaa amma laaltanitti immoo beeksisa skipping jedhina ilaala ammuma ilaaltanii jechuudha. Fakkeenya videoon kun anu daqiiqaa 10 gadi hojjedhu oolin hojjedhu yeroo baay'ee dhugaa Waaqayyo isiniin jedha akkamoo baay'ate daqiiqaa 20 jechuudha. Isin immoo isa keessaa daqiiqaa 5 olaaltan daqiiqaa 5 sana keessatti beeksisa si'a 2-3 yoo isinitti fide skipping jedhina ilaala. Wal amma immoo yoo isinitti ulfaate walakkaa viidiyoo sana ilaaluun isinitti ulfaatu ofii immoo yoo isinitti mijate hin laalle nama biraatiif share godhaati sekoondii waan ta'eef share godhaati bira darba. Walaa guddifnu hojii tokko namni yeroo hojjetu yoo gaarii ta'e itti fufii hojjedhuun waan tokko yoo gaariin taane immoo irraa deebi'ii waan tokko waan ta'eef hojii namni hojjetu tokkotti jajjabeessaa namaa hundumti keenya warri ala jirtan amma fakkeenya wifiin ala waan gaarummaadhaan ta'eef namoonni baay'een ala waan nama laalaniif malee biyya keessa sama babal'achaa jira. Namni baay'een daandeetaa dhufe ati hunda dandeessuu miti naan jedhu dhugaa Waaqayyo. Ani immoo akka social media irra ta'e waqannasumaan baraa jechuudha. Qoy simbeekuudhaan jedhu dhugaan yeroo tokko na dhaabanii jechuudha. Qoy simbeeku simbeekana eessatti na beektannaan hin jedhe qoy maqaan kee hunda dandeessuu miti. Warra biyyaati jechuudha warreen saaqanii ilaalanii biiroo amma baankii biiroo hundumattuu hin jira wifiin caalatti surumaa kan akkanaan baadhuu kana fayyadama namni baay'ee Itoophiyaa keessatti amma teekinooloojiin baay'ate. Kanaaf isinis guyyaa tokko galtanii yoo yuutuubiin hojjenne rakkina tokko ibsachuuf fayyadamtu yuutuubii jechuudha. Fayyadamtu yeroo isin jedhu karaa sana isin fayyada gaaf tokko. Yoommoo fi rakkina hin qabaanne rakkina namaa ibsuuf karaa miidiyaa kana dhuftu. Kanaaf isin harka keessaa qabachuu qabdu wanta tokko waan gaarii hojjechuudhaaf jechuudha. Social media baay'ee saammoo rakkina yoo qabaate garuu persantiin 75 faayidaa hin qaba. Yeroo kanatti fa'ii namni rakkate amma fakkeenya Boorana jechuun namni jaan argu baay'een hin jiru ofii dhaqee garuu social media irra inni social media fayyadamu sun dhaqee waan waraabeef uummata isaa rabsee waan agarsiisee fi wanti gaariin tokko hojjetamaafii jira jechuudha. Kanaaf isinis yeroo baay'ee jechuudha karaa ta'een harka keessaa qabaachuu qabdu. Maaliif borummoo deebitanii itti fayyadamuu dandeessu waan kanatti jechuudha. Tokko akkuma amma namoonni tokko otoomaa ofii hin dandeenye daataa fayyadamanii rakkina namaa ibsu akka gargaaraman karaa kana jechuudha. Akkuma sana isinis gaaf tokko namaaf jecha karaa miidiyaa kanaa dhufuu dandeessu. Namni rakkanne namni waa tokko mudanne hin jiru immoo waan ta'eef akkasuma waa tokko waa'ee keessan ibsachuuf karaa miidiyaa kanaa dhuftu yookiin immoo hin hojjettu boru akkuma nuti har'a lafa kaanii hojii jalqabne. Kanaaf chaanaala warra ganaa sanaa dakarra jiran amma ol guddannaan umaa subscribe nu godhaa nu laala maaluu uumaan barbaachisu garuu amma daka jiranitti xiqqoo ol kaasuun gaariidha. Ofumaan beekan jechuudha. Faayidaa irraa argatta waan ta'eef yoon kan inni hojjedhu na bira argachuu baattan kan namaa share godhee yookiin isin ibsee waa tokko irraa argattu waan ta'eef kanaafin isiniin jedhee baay'ee isinitti guddisee subscribe godhaa jechuu barbaadeen viidiyoo yeroo laaltan immoo ilaala amma laaltanitti immoo yaada keessan ibsuun dhiisinaa like gochuun dhiisinaa. Amma dhufeetan yoo dadhabdan immoo daqiiqaa 5 irraa laaluun dadhabdanii agasitti beeksisa sana immoo kan irra dhuftu sana akka hin dhaamne skip akka hin jenne akka hin dabarsine. Maaliif tokko eewu kan lakkaa'u beeksisa sanaanii 2 viewdhanii yuutuubiin qarshii kan lakkaa'u jechuudha. Kan hundaa'u kana lamaan irratti. Isin yoo beeksisa sana skip hin jenne yeroo beeksifni sun gidduu sana beeksifamtu wanti lakkaa'amtu jirti. Lammaffaa immoo view irratti view tuqxee viidiyoo koo mata duree isaa akka tuqxee baatee toon taane viidiyoo sana persantii amma ta'e yoo irraa dhaggeeffatte
isarraan ka'ee sin lakkaa jechuudha. Viidiyoon madhumaatti fa'i immoo yoo ilaalame baay'ee gaariidha. Amma fakkeenya subscribe baay'ee qabaachuu miti view qabaachuutu irra caalaa nama fayyada jechuudha. Viidiyoo viewdhuma immoo tuttuqanii sila saaqanii bichaa saaqanii dhiisan otoo hin taane daawwatanii amma ta'ee yoo jedhanidha. Oduu isinitti guddisee nagaa keessanitti tolaa yaada qabdannaa barreessaan isiniin jedhaa baay'ee.